yeroo takkee hojii wal taanee asaasiin asaasannee kaanee basaastuun albaasaa Si. kashaa kashi gurbaa gaafa jennus waan jenneef qabna. Maal jette Oromoon amantii fi haadha manaa adda qaban malee waa hunda walitti qaban jette haati teenya osoo hin qareen akkana hin jedhan. Ofii kanarraa hamilee gudhabe gara biraa baqata. Biyya ofiirraa gartee waan argatu gudhamni gara biyya alaati biyya lammaffaatti ceewee gale. Biyya keenya keessa ni jirti. Qabeenya ni jirti. Albuudaan nama waan san baasu dhabe irratti gargaaru. So kanaaf galatooma isin hin jenna. Yoomiyyuu hamilee gartee of hin cabsina. Inshaallah. Intolti biiznillah. Waan asii achi rabbi fiduus hin beekane. Kanuma isin hin jenna. Tuutni buzeetii fi komadii binura. Ustazi dhiifama wajjinii yoo narkaa fudhatanii fi amala kusitti maddaan nu baasuu fi akkuma isin beektan yeroo ammaa kana innis waan tokko hin beekinii haga dhaabaa yookaan maqaa isaayyuu beekee hin barreeffatanii amma nama walitti buusee gaddaaf gaddaa amantiif amantii walitti buusee siyaasaaf siyaasa walitti buusee emisi ta'ee bakka isaan mallee jira. Warri bakki maluu fi warri saba Oromoo hundumaaf aarsaa ta'anii bakka kana ga'anii jiran dargaasoo fi bakki isaaniif mallee jiru. Isa kanaaf jarri kun amma jiru eeyyee jiru. Nagaa fayyaa isaanii afyaa guutuu alhamdulillah. Garuu maalirra jiru? Eessa galu? Maal hojjechaa jiru? Isa jedhuu fi ustaazi abbaa mu'aaz dhugaa rabbi mursi adeeressu sagalee qabdaatii seensota ajuu wal beektaa namni sun wal'aadan jiru ammallee addunyaa guutuu si haa bartu ijoollee kana ani hanga kiyyatti namni gaa misoonnis wal caalaa akka kubarakaa wal caalaa isa kanaaf ijoollee kana akka itti naatoo wattu barbaada. Namoota hundumaa wal beektati inshallah addunyaa hojii wal barii naatoo waddu amanasitti kennadhaa walumaan jirraa maayirra akka isaan jiranii maal akka isaan isa barbaachisu borgaafa buseen ciisee dhanneechitti isaan dubbitti barbaadu dhanneechitti qabrii itti maal gochuun waan tokko nu fayyadu gaafa takkeen naqee dadhabee ciise har'a kiraayee manaa waggaa 5 irraa qabballa ka waggaa 2 irraa qabba waan tokko nu fayyadu yeroo sana amma maal kan akka sarara jiran walaa to'annu nu to'adhaan siin jedhaa kan odumaa sitti maddannaamsaa nu gaasoo immoo mana kan dhufuu keessatti baay'ee gammachuu guddaa qaba isin waan ture isin barbaadan ture akkasuma ustaasaan godhu isin naa jiraadhaa isin jaalladhaa isin kabajaan xumureeraan. Wallahi. Gurguddoota keenya dhiifama isin dubbadde. Harri guyyaa addaati dhugaa dubbachuuf mubee keenya galatoomii nama baay'ee gurguddaa ala namoonni akkasiitoo jiranii seenaan saba kanaan badu namni asirraa nutti dubbachaa jiru kun nama tokko miti nama salphaa miti dhugaa dubbachuudhaaf hin beeksisa simboodhuma isaaniitu beeksisa ilma namaa kana simboodhuma isaatu beeksisa isinillee nu jiraadha umurii dheeraa nu jiraadha egaa waan wal borcee waan babbade kana keessa warri dhugaa namaa dubbatu namoonni gurguddaan akkasii jiru barootuma hunda keessa jiru ulfaadhaa waan nu kabajaniif isin namoota gurguddaadhaa dhugaa dubbachuuf nuti namoota ofii olitti ilaalla Oromoon immoo aadaa isaa keessaa wanti namatti tolu yeroodhuma Oromiyaa naannaa turre wanti nama ajaa'ibu hangafatu quxisuu kabajaa guddaatu xiqqaa kabajaa waan isin amma dubbattan kun nuuf waan hundumaa olii dhugaa dubbachuudhaaf namni gurguddaan amma nagagga'u akka kanatti sin jaalladha jechuun waa'ee keenya iyyuu akkasitti dubbachuun isaa nuuf wanti kana caalaa nu gammachiisu hin jiru baay'ee kennaan kana caalu hin jiru akka koottan amma keessa kootti miira biraa keessa hin galee dhugaa dubbachuuf namni gurguddaan jiru akkasii kuni borseenaa dhalootaaf illee uummata kanaaf illee dhugaa uummata kanaaf illee waan hundumaaf isin qoricha waan taataniif isin kabajnaa ulfaadhaa baay'een isin jaalladhaa ani akka takkeetti baay'een isinitti gammadee galatoome takkee koo Hussein Arabii illee galchee Ahmad Hussein Arabii asii abaaboo ergaa jira galchii mee mubee. maal jedhan maal jette Oromoon amantaa fi haadha mubee jalan taa'anii ni gidduu bakka koo galchi. La no daagi waan bu'inati. Daagi taa'e maaf bakki jira. eessa deemu Ahmad abaaboo ergaa jira Hussein Arabii. walii yaaduma walii dabarsaa jirra waluma deeggaruu maali seenaan akkuma raayyaan jedhee bar seenaan gosa lama
tokko gaarii dalage seenaan warra Minilikii fi seenaan Hitlerii hundi barreeffamtee hin jirtu seenaan abboota keenya gaarii dalayde gartee warri qabsaa'e kan dhume kan ajjeefame dheengadda ajjeefame ache hundisi seenaan lachuutu nama barreeffamti seenaan gaariinis hamtuunis san callaa miti seenaan namni gartee Oromoon Oromoo irra dalaydus gartee nama barreeffamti qeeroo durii fi ta'arraa waliin madaaluu qabna jiran qeeroon dura akkam turte amantaas bar adduma qabdii bar duris warri qabsaa'onni gartee adda duree tokkoffaa lakkaa'amsan pheenxee ta'anii ortodoksii ta'anii musliima ta'ee kaamantiin qabne illee jiraachaan waliin waan gamtaatii fi waan dhuunfaa adda beeku qabna. Oromummaa walii qabna kophaa ta'e hin qabdu bar Oromoo. Biyya walii qabnaa miti. Afaan walii qabnaa miti. Aadaa walii qabnaa miti. Waan kaayyoo tanarra silaa waliin dalage bareeda. Ana kana fuudhee yoon islaama ta'e araban na galcha. Yoo kaanis kaan Yahuda galchaa bar. Oromoon akkas wal gootii miti. Akkas wal godhaa jirti bar. Especially barri gartee harka Oromoo galte biyyi Itoophiyaa tunta Oromooti jedhaa fudhadhaa jira keenya. Kutaa ani waan hin amanu. Kutaa 10 qofa irratti hin fuulleeffatina. Biyyummaan Itoophiyaa jedhamtuun teenyaa jedha. Teenya hanqa xiqqaa sana isintu keessa jira. Baay'inaanis isini. Gartee kaabaa fi kibba kallattii hundaan waan asii olii ta'u Waaqayyoon bulta isaati. Waaqni waa hunda gararraa jira. Tana biyya Itoophiyaa jedhamtuun teenyaa ja'a. Biyya bira addunyaan bar biyya takka dhiifteeti biyya lammaaf biyya daangaa ollaasii dhiiftee biyya Eeshiyaa dhaqxee chullottee biyya namaa fudhachuu jirti bar. Nuti biyya namaa fudhanne Itoophiyaan teenya jedhan. Daangaa ofiif cicciranii godhan malee guutuun isii gaanfee Afrikaatuun teenya jedha. So gara biraatiin waan gartee sooshaal miidiyaan qabsoo ta'isan tan ganamaa sana yoo dhiiftan isinuu gartee rakkina qabdanii jechuu hawaasaaf tajaajilutti hin jirtanii jechuu. Hin miidhama akkuma qilleensi jijjiiramu jireenyi namaa maatii horachuu jira umriin namaas ni deemti ni dadhabdaa mootummaanis kan addaa dhufa hawaasnis kan addaa dhufa abdeeti telefoonni kunu iPhone meeqaffaarra jirarra iPhone 17 moo 18 keessa jirraa miti idimeen ta'e kan durtee waggaa bara gartee akkasiisan gartee buzee bara duraa arganii fi har'a namni waggaa 20 boodee arge nama biraa se'u mala. Anuma hafuura lubbuma san qabda gogaa namaa kana bifa namaa jijjiira malee rifeensi duraan akkasitti dhaabbatu. Guyyaa keessa meeqarraa Waaqayyo Rabbiin fudhate meeqarraa fudhate. Odii gallee sin dhukkubsu gaafa Rabbi sii kennus rifeensa kana. Osuma as alhamdulillah arraan nagayee jira Rabbi kiyya subhaanahu wa ta'ala akka ta'e garuu Abu Muaz inshallah Rabbi umrii keessan bareesu waan seenaa dheeraa ana miti obboleessi koo takkinuu isinitti mee jira dubbachuudhaaf yoo ta'e nama daandii qajeelaatti nama qajeelchu malee nama daandii dabaatti nama qajeelchu miti Abu Muaz inshallah Rabbi umrii sanii bareesu Ahmad Amallet Lane, my brother, obboleessa koo qaalii Rabbi umrii kee dheeressu nuti yeroo daandii quraanaa nutti himamu daandii quraanaa jala yaana namni kamuu quraana jalaan bahu maaliif jennaan waan Rabbi jedhe san waan qaala wa ta'ala waan Rabbi jedhe kan Rabbi tokkichi inni olaanaa sun jedhe garuu ilmoon namaa akka biyyaa kanaatti nuti maal jenna ilmoon namaa kamiyyuu kam jala akka yaa'uu qabdu waliin beennu inshallah garuu yaa Rabbi januubani maal jenna asiiti ilmoon namaan du'in daa'imni karaatti nafin haati hin du'in abbaan hin du'in Reggeessi immoo yoo daandii qabsoo beeke daandii qabsoo ittiin qabsaa'uu danda'u qabsaa'uu jenna nuti akka keenyaatti. Deebinee garuu gaafa faandoo harree gaafa jennu nuti waa yaanneeti. Faandoo harree kan kiiloo 5 barree gaafa jennu ijoollee keenya irratti fixan. Horii keenya yaafatan.
sana booddee nuti dhimma mootummaadhaa mootummaan isaaniin dhaabuu wallaalle garuu immoo waan waliigala isaantu beeka inshaallah kana hin beennu nuti ijoollee Oromooti. Yeroo takkee hojii wal taanee asaasiin asaasennee kaanee basaastuun albaasaa kashi gurbaa gaafa jennus waan jenneef qabna. Eenyu namaafiyyuu gabbaruudhaaf maal jechuudhaaf miti. Kanaaf ustaas Naajiraa Dhaabuu Muwaaz emoshiniin ta'a ifa manaa godhaadhaa. I know. Namoonni tarii yaada qaba yoo jiraatan. Kanaafuu nuti akkas ammas taanaan xiqqoo rakkoowwan jiran kanaaf inshaallah rabbi furmaata qabaati akkuma isin jettan. Infuramti abshiru. Kanaaf waan isin dhaamachuu bade sanuma isinitti dheeressu abshir emoshina keessa nama galchiti jireenya agartee hawaasa keessa irree miidhama waa hedduu keessa. So namni ibiddi kun yoo beekta akkanatti irra bu'e qaamuma nama irra bu'e san guba malee nama guba jechuu malee hanqasi gubuu hin beektu. So waa hedduu keessa dabarsitanii galanni rabbiif haa ta'u takkees hundi keessanuu ammallee qabsoon. Yeroo takkee hojii wal taanee asaasiin asaasennee kaanee basaastuun albaasaa kashi gurbaa gaafa jennus waan jenneef qabna. Eenyu namaafiyyuu gabbaruudhaaf maal jechuudhaaf miti. Kanaaf ustaas Naajiraa Dhaabuu Muwaaz emoshiniin ta'a ifa manaa godhaadhaa. I know. Namoonni tarii yaada qaba yoo jiraatan. Kanaafuu nuti akkas ammas taanaan xiqqoo rakkoowwan jiran kanaaf inshaallah rabbi furmaata qabaati akkuma isin jettan. Infuramti abshiru. Kanaaf waan isin dhaamachuu bade sanuma isinitti dheeressu abshir emoshina keessa nama galchiti jireenya agartee hawaasa keessa irree miidhama waa hedduu keessa. So namni ibiddi kun yoo beekta akkanatti irra bu'e qaamuma nama irra bu'e san guba malee nama guba jechuu malee hanqasi gubuu hin beektu. So waa hedduu keessa dabarsitanii galanni rabbiif haa ta'u takkees hundi keessanuu ammallee qabsoon hin haftu. Sooshaal miidiyaan hawaasa keenya miidhuu jiramu miidhuutti hin jiru takka tana beekaa irratti dalagaa. Gartee namni gartee followeruma heddummeeffachuu malee beekamtii heddummeeffachuu malee beekumsatti hin jiru. Barumsatti hin jiru jara keenya. Biyyaa bee mara barumsa ammayyaa amantii ofiillee barachuutti hin jiru takka tana beekaa. Nama muraasa keessa jiru malee nama meeqa abboota amantii kan jallise sooshaal miidiyaan. Nama meeqa hayyoota jalliste. Nama meeqa artistoota kabajaa qabu irraa mulqamte. Nama meeqa absaawa. Nama meeqa doktora kan safuu dhabee asirra jiru. Arrafamee hawaasa keessatti salphachaa. Welcome. So kanaaf waan kanaas laalaatii mee waa akkuma duraan hojjettan sanitti hojjedha. Kunis hawaasaas keessa. Biyya lafarra jirus hawaasni lafarra asirra galaa jira beeka. Ilmoon ganaa dhalattu jenereeshinni qubeen jenereeshin dhufaa jiru kuni fuuldurri keenya akkam ta'uu deema. Gaafa namni amantaa ofii gallakkise, safuu aadaa ofii gallakkise, eenyummaa fi namummaa gallakkise, bineensotaan garaagarummaa qabaatanii yaadina. Bineensi miila lamaan deemus hin jira. Ilma namaa kana gartee nama fakkaatee kan deemu kan bineensa gartee yaani bineensaa sammuun isaa akka bineensaa yaadus guutu. Kanaaf waan kana hundaa gartee gamtaan dubartii meeqa safuu dhiiste? Bultii meeqa asirra diigamaa jira? Meeqa arrabsaa jira? Takkaan dhageenya dubartii fi keessattuu dubartii dhiirraa arrabsuta. Takkaa dhageenya hin beeknu dur. Arra dubartii irraa dhiirtii baqachuu jirti arraba isiirra. Dhiisaa'u gartee dubartiin biyyatti bakka dhaabbattuu qabdii bara gola keessaan baatu warqeedha dahaba arra dubartiin mulqattee waa hunda kanaasan hin jenne dubartii saba keenyaati jira keenya amantaa feete haa qabaattu. Gaafa geertee beekamtii horatte ilmaan horatte qabeenya horatte ogummaa horatte teenya jennee dhaadheessina. Yeenyaan amaarri gaafa Oromoo kana beekame tokko bakka aangoo keenya jedha amaarri keenya jenna nutuu deemnee nama beekamaa tokko gartee. So abbaan isaa abbaa gadaati ilma abbaa gadaa jennaa barmee ilma abbaa gadaa keessa hin jirre dhaadachuudhaaf sooshaal miidiyaa irraa uummanni kun akkam deema qubeen tun jenereeshinii jiru kun ilmaan akkam horuu deemaa yaadaa jiran. Ilmaanuma taaptaap godha laayik godha sheer godha geemanaa dhaadha isaa jedhu beeku addunyaan waaqarratti samiirratti ol galaa jirtii bar lafa dhiisaa jiran uummanni
waa khallaqaa jiran, waa inventor, waa uumaa jiran. Bisinesa asirra galchaa jiran, beekumsa asirra galchaa jiran, afaan adda addaa baratu jiran, aadaa ofii, amantaa ofii gartee biyya ofii dhaadheessaa jiran, albuudaa biyya ofii, qabeenya biyya ofii tun maal asirraa godhu jirti. Akkam ta'uu deemti ilmoon gadaamessaa keessa jirtu. Gaafa abbaan akaafuu ilmin isaa akaafuma san itti kannee deema. Konkolaatuma sanuma itti dabarsee deema. Akkas dhaaluun kan geemaatis kan gartee tiktookii ani feemas jedhus feemasummaa dhaalchisee uummata biraa deemu deema. Arra Oromoo miliyoonina hordofteef maal godha Oromoodhaafan? Waan nama si hordofu saniin uummataaf maal godhu jirtaa jira keenya. Waan lagisee teempuraarii guyyaa tokko nama tokko gargaaranii guyyaa tokko waan kanan laalina. Gartee jireenya iska maqaabirii kan akkam ta'uu deema. Loongi termii hawaasni kun akkam ta'uu deema. Godaanaa jira biyya irraayis. Sooshaal miidiyaa irra godaanaa jira biyya addaati. Oromoon kutaa kudha takka itti malee kutaa kudha lama taate. Kutaan kudha lamaan sooshaal miidiyaa irra tajjirtanaatu Oromoo addaa tunis. Kana fudhadhaa. Fudhadhaa. Ta gartee amantaa hin qabne, ta aadaa hin qabne, ta safuu hin qabne, ta kabaja hin qabne, ta qabeenya hin qabne, ta beekumsa hin qabne asirra waliif buute. Dhibbarra harki gartee 80 maal? Kana heddumina nama isa hordofu kumaatu na hordofa jedhee argee ana malee hin jiru abbichuullee anaa caalatti shayxaanni kana itti amansiisee namtichaatu jedhee jaambar. Yaa abbaa ilmi kan kee mucaan maali garaan akkana boko karuurru mucaan kun ruurru dheengada ture boko jennaan eega inni akkisee argite jedhaniin. Eegannee akkasii argitee jaan. Uummata keenya kana uummata gartee wayyaa himoo uummata haqqisee dhuftan immoo uummata boqoqee dhuftan uummata boqoqee jirra. Fooyya'uu isaaniituma dhabne jirana. Inni gaafa quraana gallakkisee daangaa tarkaanfatee asirra jira. Quraanni gartee ittiin buli seerri waaqaa seerri rabbii kan jedhu san ittiin dalagin. Namni waaqayyo ofirratti gubbatu sodaatin Oromoo fi eenyu sodaataan yaadina. Namni wangeela gatee safuu gatee seera ittiin bulmaa san gatee kan waldaa dhiisee kan masjida dhiisee hadiisaa dhiisee deemu aadaatam naa fudhata aadaatam jala deemettanii addan. Haadhaa fi abbaa ofii dagatee osoo biyya lafaarra jirtu kan haadhaan dhageenye abbeeraa isaa fira isaan dhageenye akkana kana asirra guutee jira. Bineensota asirra guute rabbiin kana jalaa nu haa baasu. Naman dhiisaniiti ummata kanumaa wajjin qabsooyinaa maal goonaree jaarraa gartee tiktookii keessa dhufne. Gana waan biraalleen dhufuun malti. Oromoon waa ummachuu qabdi. Wooma namaa jala deemuu hin qabnu. Beekaa hin qabna. Beekaan keenya waan qorqorroo tokko waan walitti tolchee teekinooloojii tolchee fide. Namni waan laaftuun laala. Faranjiin bar waan akkasii qabeenya irra baaftee addunyaa kanarra dhaadheessiti. Namni waa tolchee bar waa walitti cicciree caammaa wantuma adda addaa qobbee addu xayyaara tolchees akkatti tolchee beekna. Ka telefoona tolchees akkaataa itti eegale barumsa gartee waa barateeti miti. Sammuma rabbitti kanne warri tiktookii tolche sooshaal miidiyaa adda addaa wantoota adda addaa kana hunda argitan kallattii adda addaatiin argitan hundi nama ciisee akkuma kiyyaa fi kee dhalate kanaatu nyaatee qofa osoo rafin itti yaadee dalage geewuma qofa nu dhaadheessaan olina. Gartee gaafa Abuu Mu'aaz du'e miti osoo addunyaarra jiruu gargaari. Gaafa Buzeen addunyaarraa boqotee miti gaafa dhukkubsatee miti rabbi san dhukkubsisini gaafa san akkaawuntii isaa maxxansanii olii gad deemuun bu'aa takka hin qabu osoo jiru namni nama gargaaree Oromoon Oromoontu miliyoona 70 jedhan eenyuun nu lakkaa'ee abbaan kiyyaas Oromoon miliyoona 70 jedha anis ilmoon kiyyaas miliyoona 70 jenna. Wallahi baay'eedha xiqqoo achi gad ta'uu mala arra gaafa anaan du'e falooraas nama gooti. Gaafati dhukkubsatti gargaaruu deemte eegaan dhukkubsatti maal bu'aan osoo jiru nama tokko kan hawaasa kana tajaajilu itti jabaadhu hamilee kannanii fi mooraalii kannanii fi ilmaan kee bira qabeenya hin rakkatin itti fufi waan kana gartee hanqara biinu jiraachise namni kanatti of. Akkasi waan addaallee abjuun isaalleen waanuma Oromoo taatii jechuudha. Saba biraan yaadu abjuun isaa lukkuun jedhan handaaqqoon jedhan abjuun isin boqqolloo firuma yaaddi. Namni hawaasa kanaan tajaajila jiruus wooma Oromoo tan arka abjuun isaatis maatii isaatuun arku. Jarri kun osoo abjuun isaanii waan Oromoo ta'uu jirtu gara biraatitti piraaktikaalii jalaa jijjiirtanii jechuudha. Maali? Xifa osoo dhabe namni kophaa namni deemuu hin danda'u. Mootummaan addunyaa kagartee qabeenyaan qaba yoo hawaasa biyya takka irratti hajama. Abiyyiin biyya takka irratti hirkata. Sadaqaa biyya takka irraa fuudhee hawaasa kana tajaajila. Ameerikaan Itoophiyaa irraa buna waa fudhattee liqii waa fudhatti. Akkanatti addunyaan kun deemtu Oromoo akkasumatti kallattii hundaan yoo akkas taate malee waan labichaa kophaa ofii dhuunfatti oofan hin jirtu beeka. Oromoon akka itti kanarraa isin gabaabsaa maal jette Oromoon amantii fi haadha manaa adda qaban malee waa hunda walitti qaban jette haati teenya osoo hin qareen akkana nuun jedhan. Beeka
Oromoo irra narraa mulqitan. Ati Oromoo miti. Ati maarree miti. Kutaa san keessa asi baasu. Ati eenyu man eenyu aangoo si harka kaaye. Kan qalama harka qabattee aboo kun Oromoo miti jettu. Eenyu si kanne. Waaqayyoon Oromoo godhee noo uume dhiira godhee noo uume Oromoo ta'een du'a Oromoo ta'een kaafamaa bar. Akkasitti fayyadamana. Rabbiin Oromoo na godhee Oromoo narraan fuudhu jedha. Walii gallee amantiis Rabbii si kanne jabeeffadhu irra jiraadhu feetu keessaa mulqita. Oromoo maaliin keessaa baate? Eenyu keessaa nama baasa? Akkami keessaa baan? Osoo keessaa baan taate qaata sooshaal miidiyaa irratti isin dhiifne akka isin hojjettan kanani faallaa Oromoo deemtan. Faallaa uumama seera uumamaa cabsitan. Qaata silaa already dhiifnee keessaa baane ba'uu hin dandeenyu kaa Rabbiin nun baasne keessaa. Nun baasu. Injiraanna kanuma isin jedha jabaadha yeroo biraatis waliin jiraanne akkanatti yoo taane malee hawaasni gara biraa deemaa jira yaa sabaa. Wallahi hawaasni gara biraa deemaa jira. Manni barumsaa duwwaa ta'aa jira kutaa itti dhalanne ganda itti dhalanne jedhan high school jechuutti manni barumsaa duwwaa jedhan madarasaanis duwwaa ta'aa jira. Namni sooshaal miidiyaa irraa hudduma dhaadhee ifamtu dubartuma caffartu shaawara walgalchuu mixmixaa barbaree nyaachuu wantoota akkanaa jira jirana. Uffata ofirraa mulquu jira. Harmi akkana urgufachaa jira. Namni dura harka waliin dhawa harma waliin tumaa jirti. Kana yoo isin ittiin dubbanne abboota amantii qofa irratti hin eegina. Abboota amantii waan jedhamu jirtu. Atiis amantii qabaannaan abbaan amantii ta'atis hundi Oromoo taanaan Oromoota mitti lallabda. Atuu Oromoodha. Oromoo biraa jira. Moronoo jedhan tanaatu Oromoodha. No Oromoon takka kutaan kudha takka malee. Waliigallee kana inshaallah fuuldurri keessan ifa Rabbii wajjin. Rabbi irratti hirkattanii Rabbiin keessa yoo isin ta'e galmanuma geessanii jechuu hin muratina hanqa iska maqaabir fikir iska maqaabir jedhame jireenyi kee hanqa qabrii dhiise hanqa Rabbiin walitti dhuftu ati nama dalage qabrii san keessattuu waan gartee yoo hojiin jiraatti nama dalage itti fufi hanqa guyyaa duutu malaayikaan si keessa dhuftee si keessaa fuutu hojii hojjedhuun siin jedha inshaallah kanuma irratti isin dhaaba daa'imaan rabbashu jira jiruu bareedduu na jiraadha galatooma isinin jaalala mito akkasi buzee ko jiraadhu takkee ko jiraadhu sadaamat kanuma sana nagaratuma waa hedduu jira yaada ko Manu jira darbe umri sana deresu amana mo kasama kan banne deddeebi'a